نفوتشوني سيني نفوتشوني لجتي مو ما لنا يمتي نفوتشوني أنا والله لازم أنجرد إيه تنجرد أنا سرعة إيه تبقى سرعة إيه نمني كوني باتي لما قوتو منام جوسر كا وامل اللي تنجرا وامل اللي بريد رت بريد كنجرا جت أما كراك بابا شمرني بيجار بماركي يا شما وريار اللي من فلقونيا تكبار بتكبر ساين نوكر سيس أما اسم ترى ولا مستعد دبي بالبعض إيش يصير ده والله وبالله وتالله سينار رب الكعبة أنا رافض دنجرا يون كنا فما كراك بابا يفوت مو يفوت أمة ترجع فدا مبارك يودك ما شمراب خيارو تي akka haadha kootiitiin jaalladha akka obboleettii kootiitiin jaalladha deemti yaa saayyan ani masasala ay machi mene isa mugubbaan arraba damma dibatanii keessaa ay machi wanna kasi kun fuudhin fuuta mubarak fuudhin jaalan يا ربي الله تلافيتي وامي لا والله مبارك عليكم قوسا والله وامدو قوسا قوتا نمني قم نغرا تو دلغي كيس بكو المون نما اتي ميديا كان غبارو فير تامتي قم نغرا وني غدا دلو دوان كان بكا بوليتي كان كان مناغلج افر موچو بربادا استاذ ችግር የለውም ሱ ሱራ ኮንጎ በሰና ወበለቴ ሰሚራን ኤጀም ሲፍና ከረጋ ባባ ሙጨዮ ሲከናሞ ሱመቱነት ቲሚ አንከነ ቁባን ቀቡ አን ሆጂ ረንጅር ሙጨዮ ለኮርስ ሊጀ ከበተ ኢሞን እንደወልት ከመው እንደወልት አማ ከረጋ ባባ ሲገለምቲ አተማ አባት ደወለ አከባን ካሲ ጎዱ ጎነ ፉድ ከረጋ ባባ يا ربي وتعالى شنوني ولتبوهم بربادو يا ربي مالي في لا ولا قوسا كسريس مبارك ان شاء الله بقى ناسومنا بقى كيسان تناسا والله كيسان ناسا متكونجرو ميديا غبات تول باس وان كان اكا ميديا غبات تول باس مچيو تنا فودي اكا فودي باس سينتي مالي واي فولا سينتي مناما سينتي مناما سي دوغا غوريفكا جالتي gammadde teetu mubarak manama si kana dhugaa godhi bakka ijoolleen shamara shawwadamu ustaz manama kana mucaan tokko manama yeroo hundatti dhufta jala baguutunaan jette maal wayyaa jennaan ilaal mubarak dargeeffadhu rabbii nama fatana guddaa waan kana ya rabbi ilaal fatana guddaa waan kana rabbii sitti fide ofii kan keeti sigalee miti jaallatameen jira manama naagarte akkamiin godhattee miti akki gootu fuudhiidha bakka obboleettummaa kan kee isa shamaraa yaaddu sana nu agarsiisidha takbaariidhaan qabatamaan nama kophaa jiru nama dalagatti maallaqa harkaallee qabu nama sirreessa rakkisuullee miti asra jawaahir siikireessine sigalee miti miizee nama afur arsiirraa nama afur jimmarraa si godhe miizee nama 8 sigalee miti alaa kitaabillahi wa alaa sunnati rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam manzuumaa qofaan mana siigalchinaa fuudhi hin fuuta yoomuu kan hin fuudhati taate ummanni wanni inni gartee profaayilii kan kee godhate yeroo hundamuu beekuu yeroo tokko hin jiru jechuudha usheetu no haala saallaqee haala tanate giftii koo jirta dubbachuu dandeessaa na wajjin yaa waaqayyo maalo dubbachuu dandeessaa yoo dubbachuu dandeessi nuti irraa kaasi jedhiidhaan dubbadhu waan si dubbadhu qaba uummata irratti yoo amma dubbachuu dandeenye nuti irraa qaba anda wala golgoon ija jabeessaa sirbi fokkisu yaa gooftaa barana kolfuma waan baranaa kolfumadha sida ayo immoo see godhatte waliin hasaa salaam alaikum ashi ayo Jalur aku lagi nyati kawat taman Ustaz Hamzati. Angkat kabar ungkap gafina dia curi sih miti. Sini jalan di sana aku kasih jalan tarab sini jalan tu. Bayi ni sini jalan, bayi ni sini kabaja. Gafina karena dia curi sih miti. Lalu? Didare. Anak jualan mubarak argera jauh gaf tu koma wante iratan arge. Ya Samira kau obsesi bikin dua kah? Maalif kokkol fure ustaadeeroti naasaanu. Inco kono anistas kana shakke waa. Kalau foto si fuldura kada. Kalau obsesi lawata. Obsesi kada. Ya fitna maliti. Majet ayu koi, majet ayu. Hello. Ayu. Ayo. Majet. Ayo. Ayo sedih.
Aha. Aku aman nakam kuno aman nakam. Majet. Aku masih jadi. Akan jadi temti. Okay, Mubarak. Wana magarte shamarran biyya araba anaaf qabeenya isaaniif jechan uumame isaaniif jecha rakkataa jira. Anaa jiru hin rakkatu jedhee amma dura foggoraa ture. Foggoraa sana takbaariidha yookaan dalagaan na haa agarsiisu jettee miti. Hawaasa Oromoo nama 2,300 jira. 4 ነጥብ wanni isin yoo Mubaarak mucayyoo tana nikaa hidhatee manatti hin galchine profaayilii kan kee tokko godhattee jala sin teessu. Uummata jala sin teessu. Si galee abbummaa isaa obboleettummaa isaa aantummaa isaa qabatamaa sin agarsiisuu qaba. Kun ejjennoo kiyya. Aayoo ka jettee immoo ayi malakkatanyi malee. Dhugaa fi dhugaa waan barbaannuuf. Maqaleen piraankiidha jedhamtu ustaas. Wallahi pirankii miti. Ergasiilee dhugaa isaa amma garuu piraankiidha jedhameera. Hayyuu maayinna. Firii Saamira. Moo ijoollee biyya lafaati wanti na busumbu. Ijoollee biyya lafaati biyyaatu jettanii piraankiidha jechuudha wantichi. Siluma ustaas Hamzaa kaasee jechuudha wantatti. Ara. Ta'uun Isiin viidiyoo baatee hajjattu. Daan baatu viidiyoo. Hin baatu. Ishi sina baasiitiin hajjattu. Eshi. Maa immoo wanna ergatte gaa. Natti mattee miti. Bii kun atu natti mattee miti. Mucayyoo natti mattee. Ati magaalaa kan guyyaatti Mubaarakiin argaa jira naan jette sidiin jedhe. Guyyaatti si argaa jira jette. Kanaafuu gaammoo sigaree namni nama jaalatu tokko hin arga. Nama hin barbaanne tokko zaahiraa fi manaama ta'uu saaduu na argiteetti. Namni na argin jiru as keessa manaaman. Wallahi namni na argin jiru nama tokko itti madas keessa. Nama kan maqaan nu badeera jedhanda. Nama maqaan nu nyaatamee jira. Maqaan maaliif isin badamaa? Wallahi lazim dhiirri jala jirtu yoo haati manaa kee Mubaarakiin agarte baasuuf jala. Karaa gabaabaa. Maalas no. Maal cobbu? Waliyyi rabbiiti moo nabiyyi rabbiiti si argama namaan? Maalas no. Eelala guddaa jiru. Rabbitu godhe. Rabbitu godhe. Ilmi namaa dhaggeeffatu. Ilmi namaa dhaggeeffatu waan yaadaa deemee rafee tokko argama namaan abjuudhaan. Enna. Kanaafuu namni Ustaz Hamzaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Mucattiin afaan hin qabdu himachuudha. Laa wallahi tokkoffaa anni maatii kabajaraan dhaladhe anna manaa qabu. An keessaan gada Mubaarakitti mannaa Mubaarak yeroo dhufee qaamaan na argee birriin irraa fuudhee deemu halkanuma sanaa kan sana caalutu na jalqabee jette. Kanaaf anamma akka obboleessa tokkotti kunoo lakkoofsa waasaappiidhaan si muraasa seef godhattee dhufte namni kun Siidhaan hundinuu iyyuu. Saadu koy atis waan biraa qabdi ati dhaggeeffatu kan maate. Isiitu akkasuma jennaan gargaartee dubbiin rakkoon karaa gabaabaa Mubaarakii aantummaa sana agarsiisudha. Alaatti natti bakka allaqee malee wanti Isin jaarsa jidduu jaraa lamman jiru jechuudha. Okay, namni Mubaarakiin manaamaan arge hundi Mubaarakiin na fuudhii yoo inni jedhe ebaluu manaamaan si argeera fuudhii jechuu yaaddaniiti akkam namni as jala jiru nama 2,000 kanatti yoo na kumni bishaan nama Mubaarakiin manaamaan arge. Si Mubaarak mtu kugumme mtu na Mubaarak mamaan Mubaarak. Amma kana bona. Mucayyooni. Amma kana bona. Mucayyoon amma dhaggeeffatan. Ustaaz erga kumna gara ta'e akkana bona. Maal? Wallahi ani sinani yaanko serious jechuudha. Deebii koo isa dhugumaati. Eshi. Hayyuuni sinani yaanko dhaggeeffata qaba jechaatidha. Sinani yaanko ani dubartii afur furtuu dirqamanatti ta'ee jira. Anuma naman argeera. Eenyuun? Dubartii afur akkam fuudhu anuma namaan argee dirqamanatti ta'ee jira. Dubartii afur fuutuun dirqama cufuun kootaa cufu. Garuu amma immoo cuusii wantan sodaadhe hayyuuni nama waan tokko irraa hafe miti. Wallahi dhaaba jennaan ija rabbinaa kenneen arge. Bareedina jennaan amala qabaachuu jennaan baay'ee bareeddi. Dhaaballee qabdi. Dhagahi dubartii kati gosa dubartii kati gosa obboleessoo eenyuun miira keessa gajjitee dhowwaadha akka shari'aatti ilaa akka shari'aatti dhowwaadha. Rabbii sodaadhaan dhaggeeffadha.
mubarak. Waan badaa jiru jira wayyaa. Waan badaa jiru jira. Waan badaa jiru jira. Waan badaa jiru jira. Waan badaa jiru sirreessu bari. Al tokko waasin lamman itti musa. Kanaafuu qoy tokkee nan fixadha. Mucaan hin bareeddi. Hin bareeddi. Amala qabeettidha. Amma argetti kabajaa guddaa naaf qabdi. Dhaqeen mana konkolaataa jirti. Anu lubbuu koo kennee utuu namni biyya kana keessatti biddeen akka jeelee jennaan mucaan tokko biddeen geessee fi intala tokko akkasuma laammatanii akkuma jara jiranutti namichi poolisiidha kaateenaatti qollofee hidhaa galchise. Sana tun dhaga'uun dhaqee dubbisee wareegama kafalee waliin jira. Waatsaappiidhaan illee wal dubbisaa jirra. Garuu waan an dhabuu hin qabne tokko jira. Wannan dhabuu hin qabne kun Samiiraadha. Dhugaa dubbachuun Dhiira dhugaa. Dhiira. Yoo Samiiraa koo rabbinaa laaffisee jedhe. Inni galee Samiiraa waliin waan amma mari'atu qaba. Maaliif isuma dhugumaa onnee korraan jaalladhaafan kunoodhaa footoo si baatee deemaa. Dhala. Bakka laayifii taa'u jechuudha. Dubartiidha. Ishiin jettu nan beeka. Inshaallah nama siifadhaa. Yoo rabbi jedhe amansiifadhee tan afur bakkatti tokko tokko ni miti. Bakkatti guyyaa tokkicha. Targii Dubaay keessatti taasifadha nama sadi. Kanaan achi Seenaan dalagame ka. gadi buunee dubbanna nu keessaan. Mucaa nagaan keessaan ittiin haasa'aa jiru. Ofiitti dawwaltanii amma gastii dhuftanii ergattanii ol galtanii eenyummaa lootu uumu eenyummaa lootu. Dubartiin adda miti hin jaalladhan jechuun garuu an akkanatti keessaan dubbachuu qaba asirratti dubbachuu qaba akkanatti keessaan hinaasee laaffisaa maal jedhaa taphataa kolfaa maal jedhaa jedhamtu jira. Kanaafuu jennaani akkasii wayyuu ustaas yoo immoo dabalachuu taate ustaas adda ji'a ja'a caaltaniittu ilma dhiiraati waa nyaattu waa dhugdu an sargiinan qopheessaa tokko dabaladhaa beeksi. Kan isin jaallatte jirti aan arka. Wallaahi billaahi ustaaz Hamzaa Hashimiin rabbii jedhi itti naa himi dubartiin namatti himachuu hin qaanfatti itti naa himennaan isaanii waan akkanaa dubbatuun argine jedhee inumaayyuu anne ofii kootiyyuu waan anuu taaseera walumaa galatti. Ati qoy mubarak ati khayri amma naga umaara uksite garuwat haasile garuwat. Hayyee mucaan jirti amma fiduu. Dhaggeeffadhu akka aggaataa ifaaf jechitii kana. Inni immoo jechuun ofii barbaadde moo waan namni itti naa himinan sodaadha jedha tokko kamii ergamaa mani gadi qoye. Anuu siniin hin jenne kan daawwattanii mucaa miskiina koo. Wallahi warabbil kaabaa isin dhufe. Waqasama billahi isin dhufe. Wallahi laazim dhimoodhaanis waasaappiidhaa isin dhufe. Kunoo gaafata kunoo jirti. Anaa cinqamu. Sigalemi. Nanaa isaanii si nanaa isaa shigibbi. La haasaan miti laadha hayyuu dhaggeeffatu sitanii maatii. Akka shari'aatti mubaarak yeroo tokko dhufee waa sirraa fuudhee deemee miti karaa kan kee kan baane hanga inni ni kaasirra buusutti. Inni galee miti. Karaa kan kee kan baane. Maanaanatti kennitee. Yoo kooliin akka hin dawwalle. Gahee jennaan geessee bakka hin ga'ee fi. Bakka geessee allaqe agartee deebitee miti kanas allaqe. Amiraa qofa eeyyamsiifadhuuti. Si galee miti akka bultiin kenni sun diigamne ni kaa qofarra kaa'e. Allaqe. Wanni biraa tokko hin jiru. Rabbinaaf alaaffisu. Wanni itti deddeebisu ziyaaraa baay'eetu ziyaaraa baay'eetu. Maasar geessitu. Wallahi alazim ummani Dubaay keessaa sirraa nafu walaa arsii walaa walla sirraa nafu. Sirraa nafu namni. Sirraa nafu. Isiinoo qophaa'uudha irratti fuuchuudha. Hayu. Hayu. Abeet. Fakkeenya amma inni si ilaalaafama lammaffaadha isaa fi sadaffaa afuraffaan barbaada. Hin eeyyamtaaf yoo inni fakkeenyaaf dabalachuu barbaada. Nana heeyyama hee. Shari'aan hangaafu. Rahmatuma rabbiiti barku wallahi lazim. وما بكم من نعمة فمن الله. والله جل ربي. سبحان الله. ربك أنا ما لا أفسوني. نعمة ربي من ما رتول والله لازم. سبحان الله. مبارك تبجر أمري دنيا قبابدر والله أمرين كوني. فرصانا ما ربي سيكن نقولي. تكفى أمرين كان كي قد ما جرى وانتي وقاف ليشين بودا. يوكا غرام سررا. يوكا ما كانت أدي تدي. سيكلمتي. ساعتي ربي سيكن نقول تبجر مبليسو. تبجر. أراك بابا.
rabbi waan hunda laafisi. Inni jira. Waan fiddeet si dhugee kaa. Okay, maal jettu? Assalamu alaikum. Silasi abjuusitti mataa turani manaama dhaggeeffataan ture. Kaan ibboo abbaa manaan qabaadhumaaf keessaa nan sitti masalattiin dubbadhu jedhaa turani. Wanta naamuuftu jira shamarraniif yeroo rafuuf kaatanu yoo qalbiin keessa mubaarikii yaade yaadalatanii rafinaa waduu godhadhaa salaata rakaa lama salaataa mirga keessanitti deebi'aa rafaa. Ishee dhageessanii tuqnu. Shamarran manaamaan dhufee sin jeeqaa jiru. Yeroo rafu